daf keenya hojjennee finna bakka bu'uun beeku. Kun nama jaalannu nurraa nyaate kun maatii keenya nu jalaa fixe. Asitti immoo dararaa hedduun nurraa gahamaa jira. Maaloo hin dhufinaa biyya ormaa. Hin dhufinaa biyya keessanitti kaansiraa hojjedhaa. Rabbi jornaataa hojjedhaa. Ashama akka fuunee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani jira galata waaqayyoo turtiin jiruuf jireenya haalli qilleessaa oolmaan torbee kanaa maal fakkaata kan biyya keessaa kan biyya alaa bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Jirra jirtu uummata qashtii yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa. Akkam jirtu nagaa keessanii ani jira galata waaqayyoo. Akkasuma hordoftoonni amantaa biraas harka fuunee isiniin jedheen jira nagaa keessanii ani jira. Har'a immoo viidiyoo tokko qabadhee dhufeen jira. Innis maal yoo jettanii haala waa'ee shamarran biyya ormaa ilaalchisee akkasuma kan biyya keessaa ilaalchisee jecha shamarroonni biyya keessa jiranii shamarran biyya alaa jirtu haalli mijatee fiitu birrii argachaa jiru halgaa gaariirra ciisanii nyaata gaarii nyaatanii uffannaa gaarii uffatanii mana ijaarrachaa jiru biyya keessatti jedhanii ijoolleen baay'een otoo bootaa paaspoortii namni hiriira paaspoortii namni argee nama baqaa kunoo waan macarraa wayii bahee fi yookiin akkasitti achi dhaabatu akka kana fakkaata. Akkuma argaa jirtanii feesbuukii faarra toora garaagaraatti gallakkifamee jira. Maaliif amma shamarran biyya arabaa jirtu waan maalgaa gaariirra ciiftu, waan nyaata gaarii nyaatu, waan hirriba gaarii raftu itti fakkaata warra biyya keessa jirutti jechaadha. Shamarran keenya biyya keessa jiranitti. Maaliif sababni isaa yoo jettanii nuti yoo nuti tolees yoo nuti badeesi guyyaa tokko natti badeera ani nyaata hin qabu ani uffannaa hin qabu ani hirriba hin qabu hin jennu yoo namni nu bilbilee dhofkachuuf jecha nagaa kooti fayyaa kooti jennee of jabeessina dhoftinee jechaadha. Garuu warroonni biyya keessa jiran immoo maal jedhu isaanitti tolee jiraachaa jiru. Nutis deemnee akka isaanitti hojjenna. Akka ebeluutti deemee mana ijaara. Akka ebeluutti deemee tanan birrii haadha koo abbaa kooti ergee abbaa koo haadha koo jijjiira jedhu ijoollonni baay'ee. Nuti garuu hirriba keenya dhabnee nyaatas yoo argannes nyaannee yoo argannes uffannee dhofskaaf haa tolu kan ittiin jiraannu jechaadha. Baay'een namoota baay'een keenya kan nu beeku Kiristoos qofaadha. Namni nu beeku hin jiru. Maaliif yoo jettanii namatti ni mannu kaa wanta nuti dhufu kan nuufi amma osoo biyya keessa jiraatanii yookiin nama tokkotti deemtee haalli kun naan taane minaamin jettee dubbattaa jechaadha. Garuu nuti warri biyya ormaa keessa jiru yoo hirriba dhabnes hirriba dhabe jennee haadha keenyaaf abbaa keenyatti ni himannu. Yoo nyaata dhabnes nyaata dhabe jennee haadha keenyaaf abbaa keenya yookiin hiriyoota keenyatti ni himannu. Maaliif yoo jettanii hin dhofkanna. Amma yoom keessaa baana laata jennee ji'a waggaa lakkoofnaa jechaadha. Warri biyya keessa jiranoo ishii dhaachii ta'ee fi diimatte maal fakkaatti burtukaana fakkaatti jedhe. Maaliif ho'a isaatu burtukaana nu fakkeesse malee nyaata dhugaatii isaa yookiin hirriba argannee mana gaashaatti nuti toleetu miti kan akkas nuti baay'een keenya baay'een dura magaalaa ta'e kan dhufe asitti diimatee bakka haalli ta'ee fiira bakka shiidha ta'eera bakka shiin kanarra biyya ni ilaaltu kan jedhan baay'ee isaanii jiru jechaadha. Maaliif namoonni baay'een viidiyoo koo kana sheer naa godhaa. Sheer naa godhaa batalaa warroonni biyya keessa jirtan illee sheer naa godhaa warroonni biyya alaa keessa jirtan sheerii naa godhaa viidiyoo kan. Maaliif yoo jettanii ijoollota baay'eedha. Namoota baay'ee sitti toleetu waggaa arfaffaa mana ormaa hojjettamoo bakka waan baay'ee kan jedhan baay'ee isaaniitu jira. Naatti tolee miti kan biyya ormaa waggaa arfaffaa hojjetu. Maaliif sababni isaa obsaaf haa tolu obsaan aannan goromsaa dhugaa Oromoo yeroo ammaa. Maaliif obsineetu malee atoo akka keessan uffannaan dhabee nyaatan dhabee hirriba dhabee hin jennu nuti jechaadha. Yoo hirriba argannes ishoo yoo dhabnes ishoo yoo nyaannes ishoo dhofkanneetu malee haadha keenyaaf abbaa keenya hirriban dhabee nyaatan dhabee jennee hin himannu. Maaliif nuti hunduma isaa dhofkannee waaqayyotti machaa rakkina keenyas namatti hin himannu. Yoo argannes yoo dhabnes jechaadha. Garuu immoo kan namaaf ifa ta'an kan isaa itti dukkanaa'e kan haadha hiyyeessaa kaasu kan sarakkatee kaasu kan beeta kiristaanii ijaaru kan masgiida ijaaru eenyudha? Ijoollota gola arabaa.
ijoollota gola araba nama baay'eedhaaf shaamaa taaneerra garuu nama baay'eedhaaf ifa taaneerra nama baay'eedhaaf mana ijaarreerra garuu jechaadha garuu ofii keenya maaf of jijjiiruu dadhabne ofii keenya maaliif gola ormaatti ba'uu dadhabne garuu afaan keenyaanoo akka nama nutti toleetti jiraanna shamarran baay'een immoo nu ilaalanii karaa dhabadaa jiru karaa Sudaaniin gara biyya Dubaay seenaa jiru. Namoonni baay'een jechaadha. Namoonni baay'een karaa Sudaaniin dhufanii seenanii biiroo keessatti kan rakkachaa jiran baay'ee. Akkasuma mucayyoon tokko yeroo Ramadaanni Iidiin burumoo waan ta'e jetteetudha. Karaa Sudaaniin kan dhufte jechaadha. Karaa Sudaaniin dhufte guyyaa 3 na bira bulte mana kanaa jechaadha. Namatu asiitii nam barbaada jedhee fidee gaafa fidanii jedhanii jaallis hin maratu beektu miti warra karaa goodaa dhufe kan xiqqoo fuulli sin gurraachaa waan karaa aduun guggubee baay'eetu jira beektu miti. Sanaa booda mana kana guyyaa 3 teessisanii guyyaa 3 booda deebisan maaliif deebistanii jedhu mucayyoon kun baay'ee hojjetti jechaadha maaliif ishiin akkuma yeroo biyya irrimni jira seeti sa'aatii meeqatti ka'u akkuma biyya keessa sa'aatii 2tti ka'u sa'aatii 3tti ka'u waan jettudha mucayyoon nuti garuu sa'aatii nuti itti kaanu sa'aatii innaa biyya keenya keessaa waraabessi goodaadha yuusna nama kushinaa jaraa keessaa yuusna nu hojjannaa kushinaa jaraa keessaa nuti maal beekna hirriba sa'aatii namni rafu nuti kushinaa jaraatti dabarsinaa jechaadha. Sa'aatii namni nyaatu immoo sa'aatii isaan nyaatan immoo hojjennee hundumaa lafa keenyee kaanee amma isaan nyaatan itti eegne miti. Osoo haadha keenya garuu osoo abbaa keenya ta'eeti garuu immoo wajjin hiixannee nyaachuu dandeenya. Warroonni amma biyya keessaa dhufaa jiranii kana hin beekan. Akkuma waan haadha keenya wajjin hiixannee nyaannu, akkuma yeroo biyya keessa jirru akka barbaannetti uffannu, akkuma yeroo biyya keessa jirru akka barbaannetti baanee deemnee bakka barbaanne geenyee deemnu isinitti hin fakkaatin, isinitti hima. Gaafa gola ormaa dhaqxanii waan baay'eetu jira. Haati ormaa harka ishiitiin midhaan kennuun hin dhufaa. Haati ormaa harka ishiitiin uffata firee tokko sii bituun hin dhufaa. Haati ormaan harka ishiitiin shaampuu firee tokko sii bituun hin dhufaa. Waan hundumtuu firee tokkoon sii dhufa. Akka gaafa mana warra kee jirtu maatiin kee sii bitanii akka barbaaddeetti baatee gabaa keessa dhaabattee gabaa keessa utaaltee mana barumsaa keessa utaalaa ooltu hin jiru. Kushiinaa seentaa, hin atsaaddaataa, hin dhufta kilaasii kee seenta galgala. Bakka kilaasii kee seentaa shaaworii galtaa ilma rafta wanta hojjetu tokko hin jiru. Maaliif akka godaan deema minaaminiin hin jiru. Baay'een keessan osoo waa'ee biyya arabaa hin bariin, osoo waa'ee hojii gola hormaa hin bariin, summattanii nama paaspoortii baafatanii dhuftanii kanasitti boossan baay'ee keessantu jira. Ebeluutti tolee, ebeluun akkasitti hojjetee mana ijaarrate jettanii kan manaa baatanii jechaadha. Obboloota koo hin gowwoomina. Biyya keessaa kan saraa hojjennee jiraachuu wayya. Biyya abbaa keenya keessatti sareen nu nyaachuu wayya. Biyya abbaa keenya keessatti du'uu wayya. Gola ormaatti du'uurra, gola ormaatti rakkachuurra, gola ormaatti haadha ormaa ilaaluurra, daa'ima haadha ormaa ilaaluurra, gola biyya ofii keessatti qansiraa dhagaa baannee jiraachuu wayya. Dhugaan isin jedhu qansiraa birrii tokkoon hojjetanii biyya keessatti jiraachuu wayya. Birrii tokkoon maal taate jechaadha. Biyya abbaa kee keessatti daabboo firee tokko nyaattee biyya abbaa kee keessa jiraattu wayya. Maaliif dura Itoophiyaan qabbana qabaa jiru. Dura Itoophiyaan gaarummaa qaba. Idda kunoo amma ribshaan jalqabame zariidha lammiidha wal qooduu jalqabame. Kana malee dhugaa isiniin jechuuf qansiraa biyya abbaa keessan keessaa hojjedhaa. Maaliif nuti warri biyya ormaa keessa jirru karaa gallu daandii barbaanna. Maaliif wanti baay'ee nutti dhaga'ameera. Wanti baay'een bakka namaaf ifa ta'uu keenya hin beekna. Nama mana ijaaruu keenya hin beekna. Dhiyyeessa gargaaruu keenya hin beekna nuti garuu. Nuti tolee yookiin nurraa hafee miti. Otoo qaawwan nu fuuldura dhaabatuuti. Akkasuma immoo namoonni baay'een maatii keessanitti birrii ergitanii, birrii nyaatamtanii, hiriyaa keessanitti birrii ergitanii, birrii nyaatamtanii kan mana ormaa keessatti maal jedheen galaa, maal naan jedhaa ebeluun umaaf harkaan qabu mana ijaarranne kan jettanii isin immoo maatii gaarii waaqayyo isiniif haa kennu. Akkasuma hiriyaa gaarii waaqayyo isiniif haa kennu. Nuuf kan yaadu hin jiru. Kan boolla nuu qotu malee nuuf kan yaadu konkumaa hin jiru. Dhugumaan isinitti hima. Konkuma kan ijoollee gola ormaati yaadu hin jiru. Maaloo hin dadhabu, maaloo riban qaban kan nuun jedhu hin jiru. Saanoo burtukaana fakkaatu, saanoo birrii qabu. Dhiira biyya keessaatiin mee waa gaafadhaa. Dubara eessaa jaallatoo jedhan ishii biyya ormaa jirtu. Maaliif ishiin biyya ormaa jirtu? Birrii qabdi kaa. Ishiin gowwaadha birritti ergiti kaa. Ofiishiitii dukkana keessa teessu, ofiishiitii riba dhabuddee, ofiishiitii waan baay'ee taateetu namaa kenniti. Maaliif namoota baay'ee kennan argina. Shamarran biyya alaa nama kamiifiyyuu shaamaadha. Kanaaf yoomuu bara keessan keessatti ofiitti hin gaddina argattanis dhabdanis gammadaa jiraadha amma jiraattanitti. Amma waaqayyo guyyaa nu fidutti, amma waaqayyo bara nu fidutti gammannee jiraachuu qabna. Kanaaf
Hundumti keessan viidiyoo koo sheerii naa godhaa. Batalaa ijoollonni karaa Sudaan seenaa jirtanii akka waan gaarummaa wayii biyya ormaa keessa jiru fakkeessanii daldaalonni karaa Sudaanii isin oofanii asitti isin fidanii Dubaayii keessatti warreen rakkachaa jirtanii hin gowwoomina. Dhugumaan isiniin jedha. Biyya keessan keessaa qansaraa hojjedhaa jiraadhaa. Nuti gola ormaa keessatti nuti tolee miti kan jiraachaa jirru. Kanaaf viidiyoo koo laayik sheer godhaa obboloota koo. Yoon dogoggoree jira dhiifama naaf godhaa. Baay'ee tokko waan natti dhaga'ameef ijoollonni baay'een karaa Sudaanii as dhufanii namoonni baay'een kan na dubbisan hin jiru jechaadha.